Rifeensi isaa kana fakkaata akka duraatti baay'ee nama jibbisiisu inni kun baay'ee akkuma agartan rifeensi baay'ee bareedaa ta'e wajjin update godhanii moodela haaraa ta'e baasan jechuudha guys. Kun akkuma agartan baay'ee bareeda gaafa waa tsaaftan gaafa waa search gootan gaafa waa laaltanii baay'ee bareeda akka ta'etti baasan jechuudha kun. Egaa footoo galchuu dandeessu kaameraa galchuu dandeessu kun footoo barbaadan jechuudha asirraa footoo galchitanii gaafifachuu dandeessu akkasumallee kaameraa kaastan jechuudha keessumaa barattoonni gaafa qo'atan kitaaba irraa ta'uu danda'a kaameraa kaastan jechuudha gaafifachuu dandeessu jechuudha. Kun egaa wantoota haaraa itti makaman keessa tokkodha jechuudha. Kanaan dura kaameraa hin kaasu amma garuu kaameraa kaasee wanta barbaadan gaafachuu dandeessu jechuudha. Akkasumallee wantoota garaagaraas gubbaatti connect gochuu dandeessu like Gmail keessan drive keessan like calendar keessan as gubbaatti connect godhanii akkasiniif ilaalu gochuu dandeessu jechuudha. Kun egaa wantoota haaraa dhufanii keessa tokkodha jechuudha. Application isaa update godheera akkasumallee feature baay'ee itti dabaleera jechuudha. Kun egaa baay'ee waan gaariidha because egaa fayyadamtoonni akka seeraan fayyadamaniif akka seeraan tolee fayyadamuuf baay'ee gaarii akka ta'e isin gargaara jechuudha. Egaa beekamaadha Gemini Ai imageedhaan baay'ee beekama akkasumallee muuziqaa garaagaraa hojjechuu dandeessu kaampaa hojjechuu dandeessu muuziqaa afaan oromoodhaanis ta'uu danda'a afaan amaarifaatiinis afaan ingiliffaatiinis hojjechuu danda'a jechuudha guys. Yaala kana muuziqaan baay'ee gaariidha muuziqaa baay'ee hojjeta afaan oromootiin sirba garaagaraa qopheessuu danda'a jechuudha. Notebook laamii kana isinitti meera akka wantas gubbaatti banadha barattoonni qo'annaadhaaf baay'ee isin gargaara waan ta'eef iddoo tokkotti merge gootanii sabjektii baay'ee qo'achuu dandeessu waan ta'eef kana fayyadama. So akkuma agartan baay'ee bareeda guys interface kana baay'ee jaalladheera baay'ee namatti tola kun akkuma agartanii akkasumallee bifa voiceetiin gaaffii barbaadan gaafachuu dandeessu jechuudha. Afaan amaarifaatiinis afaan ingiliffaatiinis afaan oromootiinis jechuudha itti haasa'uu dandeessu jechuudha guys. Afaan ingiliffaa yeroo baay'ee namatti dubbannu qabnu waan ta'eef AI kana wajjin afaan ingiliffaa practice gochuu dandeessu jechuudha. Mallattoo kanatti qodhaan afaan ingiliffaa haasa'uu dandeessu jechuudha. Egaa aappii kana Chrome gubbaa deemuudhaan buufadha. Okay bifa aappiitiin Chrome gubbaa deemaatti buufadha. Mee immoo iski PowerPoint hojjennu search gochaa jira. Mee PowerPoint hojjetu egaa PowerPoint gaafa hojjetu akka Cloud AI limiting qabu jechuudha. So kun search gochaa jira. So PowerPoint barbaadan jechuudha. Fakkeenyaaf wanta barachuu barbaadde wayi ani amma kun AI gaafadhe wanta barachuu barbaadan topiikii barachuu barbaadan asirraa dubbisuurra PowerPoint qopheessitanii bifa baay'ee gaarii ta'een jechuudha. Isin jechuu danda'a jechuudha. Kunoo naaf hojjeteera. So topiikii barbaadan PowerPoint dhaasanii qopheessee interface baay'ee gaarii ta'e waan agarsiisuuf kunoo agartanii peejii 13 AI revolution peejii 13 naa baasee jechuudha. So topiikii barbaadan haala kana PowerPoint qopheessitanii PowerPoint sanarraa qo'achuu dandeessu jechuudha. Akkasumallee kitaaba keessan biology chapter 1 irraa guutummaa dubbisuu hin dabbara yoo ta'e naaf gabaabsiitii PowerPoint na qopheessuu dandeessu jechuudha. Akkasumallee chemistry biology stress haala kana yoo qo'attan isin gargaara baay'ee. So Gemini ka feature akkasii update godhee jechuudha. Kanaan booddee PowerPoint kana download godhatanii yeroo barbaadanitti fayyadamuu dandeessu jechuudha guys. Keessumaa kun barattoota baay'ee gaariidha. Barattoonni PowerPoint qopheeffatanii irraa qo'achuu dandeessu jechuudha. So PowerPoint akkasii ka qopheeffadhaatii irraa fayyadamaa keessumaa barattoonni baay'ee isin gargaara waan ta'eef. Egaa Gemini AI baay'ee gaariidha. Limiting qabu akka warra kaanii like akka warra kaanii limiting qabu. Fakkeenyaaf amma ChatGPTs ta'u Cloud AI limiting qabu. Keessumaa Cloud AI baay'ee limiting qabu jechuudha. Giveaway keenya namni commenti gubbaatti waa'ee video kana waan gaarii barreessee like baay'ee argate nama sadiif kaardii abbaa 100 kutaa jechuudha. Challenge kana kanaan booddee ni eegalla. So commenti gubbaatti yaada gaarii barreessaa. So like share subscribe gochuun dagatina waa'ee technology waa'ee AI waa'ee business keessumaa waa'ee online business waa'ee artificial intelligence waa'ee technology barachuu barbaaddu yoo ta'e iddoo sirrii jirtu kanaaf subscribe godhaa like share godhaa afaan oromootiin waan akkasii hojjenna like share godhaa horaa bulaa siin jedha. Thank you so much.